maal jettee meseejii na barreessite isa? Bar mashkuulaan jira abboo ati nabba bilbiltootanii fi meesajii isa barreesse. Yoo achi dhaquu deemte hindhatiin hiraatanii keessumaan ta'e fuudhee ittiin geessinna. Maali? Jijjiiranii jiranii. Wanni wanti na fuutu dhoortaniif laafana hawwisirraa fuudhuu jedhaniif balloon achirraa jijjiiramee jira. Eessa geessan? Eessa geessan duba? Hin beekne bakka geessaniitti deemaniiti jijjiirame jiinaan jaaniiti tokko suutan natti hime sanuu kun ol seenuun jiru. Anamma karaa biraatti hin barbaade deemu jira. Duba eessa barbaade jirta yaaboo? Wayii balloo. Deemuutiin jira namma ije karaa biraatiin deemu jira namaan na hojii jira. Wayi kanaaf dhorkanii laaqana ol naqu kanaaf dhorkanii har'a. Konkosanii sirraa fuudhuu didanii jiru inni hojii. Wayi ajjeesuuf deemanii adiiroo. Wayyaa rabbii fi duba eessa barbaadde nama baar? Yaa on ajjeesin gurbaa kana yaa jala deema. Maaltu hojjeesaa miti wayii nama jeesuun akkanuma jeesee miti amma barbaadde. Duba maa jijjiiran qismii gusa daffaa jijjiiruu isaaniiti ammaa hoo? Hin beekne kalee dhibaafna naan jaanii gaddiifna naan jaanii walii gallee biraa deemanii amma jirraa baasanii jira. Wayii eessa gaddiisan beekan taphachuu jiranii. Namaa dhufe naan jee barbaanne. Maal maallaqa fidi naan jee beekaa akkas nu taphachuu jiranii. Ammaa beekaa jijjiiran irraan tana maal godhuu dhufta naan jee maallaqa hin finne. Deema oofanii jiran achi. Injiru ooluu seeneeti ilaale. Yaa barbaadimee rabbi si alaaffisu. Wayi balloo. Deemuutiin jira tamaa meeshaa ittiin dhaqin. Yalla maaliin dhaqaa aboo? Maaliin dhaqaa yallaame? Ijoollee biran taa'u jiraani amma. Yalla deemuutiin jira. Anuu deemee mirudha. Yallaame ayyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan walumaa nu baga jiraanne kunoo deebinee dhufne maaliif deebitee jechuun keessan oolamu waan hin deebi'ee kunoo arraan tana akkan shakkeetti waan shakkee kunoo taatee jirti. Maaliif jettan hordoftaaf daawwattoota kiyya kunoo guyyaa kana anaa laaqana han deemtu achitti onna quna diddaniiti anaa fi kadiris dawaa fi laaqana deemnuun hanga asrii olaarra teenyee dadhabnee jibbaannee dadhabneeti asitti deebine. Kadirillee amma achuma deebi'ee ani manatti ijoollee balloo biraan jira mana balloon jira. Arraan tana dhugaadha waan onna qonatanii filaanuu isaan shiirii yaadanii jiran. Namtichi naan jee maa deddeebi'aa oolta namtichi eeggate maallaqa fidinaa si baasa naan jeesan. Arraan tana maal naan jee as deddeebi'aan oolinii maallaqa qopheessi naffiti obboleessa kanaa baasa naan jee kana achi immoo as dhufaan ooliin naan jee akka gorsaan naa hime wayii jira bakkeessan. Uummanni maallaqaan ballootti jabeessu jiran. Akka namni badaa jiru namni gaariinis hin dhabamu. Dhugaan sii mana obboleessa kee baasu feenaan as deddeebi'aan ooliin qoonqos fidaan ooliin asittis hin mul'atin hedduu maallaqa qopheessi naffiti obboleessa kanaa baasa naan jee. Arraan tana kunoo akkas naan jee bilaashiniin laffa'ee nyaatan geesseellee ol naqu didanii dawaan geesseefillee ol naqu fididan. Hammeenyi intila kana maali namaaf itti jabeessu jira. Kunoo ammaan tana hordoftaaf daawwattoota kiyya kadirii meeseejii na barreesse bahaarillee meeseejii na barreesse. Ani meeseejii sanuu hin amanne hordoftoota kiyya. Baharfaan na duba deebi'aniiti asrii booda ni laallaa jaanii gisee dhaqanii kunoo balloon hin jiru qismii. Fuudhanii qismii biraa jijjiiran ammas. Gurbaa kana ajjeesuu deemanii akkam godhuu deemanii hin beekne. Maaliif qismii irraa jijjiiraa oolanii? Arraan tana waan nyaata saniif dawaa sanii narraa fudhu didaniif maali? Duruu qopheeffatanii jiran achi keessa jijjiiruuf. Yoo hordoftoota kiyya duba gurbaa kana ajjeesuu deemanii asii baachi jidduu fi fayyaa qabu. Uleenuu haayii godhanii maaliif jijjiiraa oolanii? Bakkee namni isaa beekee namni isaa deemee laaluun yoo meessanii duba akkam godhu deemarree? Ajjeesuu deeme waan biraan jirurree maaliif jijjiiraa oolan? Nan bakka hidhamee sanuma achuma ta'a. Hanga waan dalageessan waan badii dalagee fi waan dalageessan hanga addaa baafamu in sosoo qismiirra. Inni badiiwwan qabu akkanatti hidhame maallaqaan isiisan. Akkas hordoftaaf daawwattoota kiyya ani waan hin jiru wallaaliitiin jira ani gurbaa kana qismii ogguu sadaffaadha kunoo. Engadda nurraa jijjiiranti guyyaa jimmatan arkee deemee laale. Ammas laaluu kiyyaa fi kunoo har'aan tanas onnaa quna didaniiti duruu ammas jijjiiran nabdubatti. Namaat duba jira. Namaat duba jira. Kana hundi dalagu jira niin beeka. Warra dalagu jirtan niin beeka.
Balloon waa takka haa ta'u balloon isinitti gaafatama. Isinitti gaafatama. Abbaa miskiinaa fuutanii badii malee waa takka malee fuutanii hiistani. Ayyee hidhaa jiraatus indiis hidhaa taa'us kunoo tumsiisu jirtani. Ulee saniifuu waa takka dawaallee hin harkanne kunoo ammas fuudhanii bakka biraa jijjiiran. Duba akkam godhu deemtani? Miskiina akkam godhu deemtani? Ajjeessuu deemtani? Waan biraatiin dadhabdanii ammas kanaan dhuftanii gaa. Mana hidhaa keessaa gabistanii ajjeessuu deemtanii insiya. Guyyaa jimmatas dhaquu kiyya dhagayanii jiran. Arras akkan dhaqee dhagayanii jiran. Kanaaf jijjiiran bakka keessan waan biraatiif miti. Bakkee namni isaa harkee bakkee namni isaa quba qabu san maa jijjiirarree? Dhugaadha poolistichi naan jee baallama anaaf isa jirtu baallamaa jira. Waan kana qopheessi kootu naan jee barbaadu jirra. Egaa barbaadu jira olii gurguru jira olii qaqqabu jirra. Maaliif fuudhanii bakkee biraa jijjiirarree? Namtichallee itti bilbileessan ammaaf na jiran kaasu baharfaan immoo barbaadu jiran. Ammallee ala jiran baharfaan. Qismii magaalaa sana jiru bakkuma beekan hunda dhaqanii ilaalan. Ni mul'ata bakkee geessan illee hin qaban. Garuu balloon waa takka yoo ta'e mataa keessan gubbaa. Biiftuurraa ka'i. Biiftuurraa kaasi hundi keessan mataa keessan gubbaa. Balloon keessa takka irraa cabtu. Isinitti gaafatama. Miskiina fuutanii kanarra meestan isinuma. Balloon waa takka yoo ta'e itti gaafatamtan. Lubbuu isaarra isinii itti gaafatama. Lubbuu balloo isinitti gaafatama. Waa takka yoo ta'e. Qismii jijjiiru maaltu fideeree? Maaliif jijjiiraa ooltan? Namni isaa yoo arge deemeen qoonqollee yoo itti geesse nyaata sana yoo itti geesse maal badii qabame? Badii malee hidhame. Ammas qoonqoon agabsuuf deemtani. Akka namni isaa arge waa takka ittiin geessine godhuu deemtan. Saniif karaarra meestarree ammas. Jijjiiraa ooltanis itti dhaqqabna. Qismii magaalaa jirtu takka takka namoonni beekna. Dhainee barbaanna rakkoon qabu. Homaati miti. Garuu hundi keessanuu walaa agarra. Homaati miti amma. Amma waan dubbannu hin qabnu. Isin wajji dubbis godhus hin dandeenyu ammaan tan. Durri fardiin balloodha. Dura balloo barbaannee balloo eega barbaannee haalli itti goonee mataa isinitti deebina. Teessan nagiyaa. Dura abbaa miskiina abbaa ilmaansaa mana kana keessa jiran. Ilmaansaa abbaan kiyyamee jechuun jiran. Maan baasne jechuun jiran. Silaa dandeenya ni baasna. Ilmaan akkanatti ganamuu nu gaafachuu jiran kana. Haboo arra dhayitee maaliif hin bahin abbaan kanaan jechuun jiran. Silaa dandeetti qabaadaniin baasaaf abbaan isaanii. Ijoollee isaanii birallee taa'ee ani garaa balleessuus hin fedhu ilmaansaa. Ilmoon ilmoof magantaata. Ilmaansaa bojjisuus hin fedhu. Ilmaansaa ni beekan waa hunda. Maashaallah ilmaansaa waa hunda ni beekan. Bira taa'ee waa hunda dubbadde ilmaansaa illee garaa balleessuu hin fedhu. Yeroo kaameraa marurree dirqama yoo na seenan malee ijoolleedhaan deemaa jettin taphadhaa jettin karaa alaa aari'a. Maaliif sammuu ijoollee jeequun barbaadu? Rabbi jecha isin akka falu warra ilmaan makluuqa kana hiisuu jiru warra ilmaan kana boochisu jiru Rabbi jecha isin akka falu. Imimmaan daa'ima isin hin dhiisu akka biiftuu afaan cuqqilleessanii namu afaan isin qabu ta'a. Warra ilmaan boochisu jirtan. Warra ilmaan balloo har'aan tana boochisu jirtan takka takka warra harka dubbii sana keessa harka keessaa qabdan ni beektanii mi? Abalu jeenii mo'an. Ifiifuu ni beektan ifiifuu. Warra kana shira yaaddan warra gruupiin walitti ijaaramtanii waan kana hojjechaa dalagu jirtan namuu if beektan. Abalu hin jiru. Namuu if beektan. Inshaallah balloo isin karaarra meestanis ni mul'ata. Yoo lubbuun jiraate ni mul'ata. Yoo ajjeessuu baattanii ni mul'ata balloon. Tumamu bar uleen nama naajjeestu garuu akkanatti qismii kaaniif kaan jijjiiruu sanii shakku jira amma. Maaltu fideera jijjiiruu? Asirratti jidduu maal deddeemtaniin gurbaa? Maal deddeemtaniin mee? Maal balleesse? Waan keessan hin tuyne miskiina cinaa dhaabbate. Miskiina cinaan dhaabbatinii yoo jettanii maal qabare? Miskiina cinaan dhaabbatinii. Dhaabbachuu hin dhiisuu balloon? Nama rakkatu arguu hin danda'u. Arrammoo isin rakkoo guddaa kana keessa naqxaniiti. Mana hidhaan namni beeynan karaa biraa jijjiirtan ammas silattuu ni baasanaa ni baaballoon bakkee jiru. Qismii isanis ni barama. Rakkoon qabu.
garuu jazaa isiniif haa kafalu. Eenyu jala jira dubbii tanaan nu qubaan qaba. Eenyu dubbii kana jabeessu jiraas qubaan qaba. Inshaallah ballummaan haa bahu. Ballummaan haa bahu akkasitti bal'inaan wal faamna namu. Miskintichi qofaa haa bahu mana hidhaa san keessa. Tabiraa nagiya. Akkasi hordoftaaf daawwattoota kiyya. Kunoo arraan tana waan hin dhorkaniif kanumaa fi mana hidhaa jijjiruuf qismii san jijjiruuf jechuudha. Jijjiranis kunoo hanga halkan nuu hin galani ala jirani qismii kaaniif kaan deddeemanii ilaalu jiran. Kadirii hundi isaanii ala jiran baharii hundi ni mul'ata bal'oon bakkeetti yoo dachi jala hiisan malee ni mul'ata bal'oon. Hamaati miti inshaallah bizinaa namuu jazaa isiniif haa kafalu. Hordoftaaf daawwattoota kiyya isinillee waan nu jabaadda. Ani waan hin dubbadduun wallaale. Kunoo asumaan jira egaa barii asirii galle anaaf Kadiruu achirra. Naguma rabbi olaarra teenye kadhannee dadhabnee maallaqaallee kadhannee dadhabnee deebine. Eega Kadir dhufees ammas haariyaatti gabbaani baarfaa waliin. Kunoo amma na dawwalaniiti. Kunoo balloo qismii sanirraa jijjiiranii bakkee biraa geessanii naan jedha. Ammallee isaanumaan na bilbiluu jira hordoftaaf daawwattoota kiyya. Inshaallah biiznillah du'aayii godha rabbii khayrii nu haa dhageessisu jaa du'aayii godha. Ani hedduu qalbiin na cabdee jirti. Maaliif olii gad deemanii waan jiru saniitu na cinqu jira. Saniif du'aayii godha. Du'aayiin teessan hedduu nu barbaachisti. Du'aayii nu godha. Hanga viidiyoo biraatiin waan khayriin isinii dhufee walitti deebinu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.